Fiilmii afaan Oromoo download. Sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne. Sabiskiraayibii gochuudhaan viidiyoo nuun gadhiisnu dafee isin bira ga'a jechuudha. Kafaltii takkan kafaltanii bakka diimaa sanirra tuqaa. Bakka bilbilaa sanirra illee tuyxanii ka gubbaarra ol ka jedhu sanirra tuyxanii yennaan viidiyoo nuun gadhiisnu dafee isin bira ga'a jechuudha. Galatooma. Maali kun? Maaliin? Yeroo maramaa dubbii olii gadi ooftu harkaa qabdu kun maali? Kana. Edaa ati kalee dhalatte maqaa isaa hin beektu. Tapha sitti fakkaata waan namni siin jedhu hunda. Yoo taphan ta'in maali dharee ati kana maali jettee kana gaafattu? Ati maaliif sigaaraa asitti aarsita? Mirga kiyyee ka haga reeftanaa kun maali harkaa qabdu jettee kana gaafattu maali kun? Laal Marwaan. Kalee maal naan jettee turte? Maal siin jedhe? Waan nama ajaa'ibsiisu waan kalee naan jette illee har'an dagatte ammarraan achi sigaaraa mana kana keessatti hin aarsu naan hin jenne jedhe har'a maaliif as keessatti aarsitare maaliif hin aarsine waan an kalee siin jedhu ati hin dagatte akkamiin yaadan har'araan achi sigaaraa as keessatti hin aarsu naan hin jenne miti kan siin jedhe mana bultii keessatti sigaaraa hin aarsu mana fincaanii keessatti hin jenne manni fincaanii manni bultii tokko obboleessoo sigaaraa ganamaarraan nun jeeqini nurraa deeme dafii gadi bayan amma dalagaa deemati. Dalagaa akka kan keetii ganama taa'ee sigaaraa hin aarsu. Dalagaa kan kee ka lafa hartu sanii miti. Osoo manan seeniin alaa beeke nyaata akkana urgaa'u kana kamaaltu hojjeta jedhe. Urgaa'u? Urgaa nyaata kan keetii nama meeqattu karaarra lafa dhadha'ee ciciisaa jira. Yoomuma dhugaa dubbattaati. Maal har'a bakka dalagaatii daftee galte ati? Ayyeroo hundaa sa'aatii makana gala. Ati sa'aatii hin qabdu, moobaayila hin qabdu, maalidhaan beeyta yeroo? Sa'aatii jettaa? An moobaayila qaba. Ati yeroo hunda sa'aatii 10tti galte jechuun har'a eenyu jalaa hatte.
Hinaanne hin bitadhe. Hin bitatte. Mee waa si haa gaafadhu. Gaafadhu. Dalagaa ati dalaytu san ji'aan meeqa argatta? Hin argadha haga san. Hagam. Waan guddaa miti nyaataa dhugaatii kiyya biran tartu. An nyaataa dhugaatii siin hin jenne qarshii meeqa sii kaffalan? Qarshii 300 naa kaffalan. 300 bicha? An guyyaa tokko keessa qarshii 300 ol argadha. Saniyyuu waan adda ta'eef hagas argadha. Waan anaaf sii wal fakkaannuuf namni tokko nutti hin beekuti guyyaatti qarshii 5,000 ol arganna haa dalaynu waliin. Atillee na wajjin hati jechuu kan keeti? Maa wanni namni siin jedhu siin galle haa dalaynu waliin. Ammarraan achi waan akkanaa kana natti hin dubbatiin. Laal waan takko sodaatiin ati hin fuutu anattuu fuudha. Maallaqa ta'e moobaayila ta'e anattuu fuudha. Fuudhee sitti kenna ati daftee bakka sanii deemta. Ati nan dhageenye natti fakkaate ammarraan achi waan akkanaa kana natti naasayin. Ati nama akkamiiti atiin kan namni waan siin jedhu siin galle. Maali ilaalaa jirta? Fiilmii ilaalaa jira. Fiilmii maali? Fiilmii afaan Oromoo. Har'a maallaqa sirraa fuudhuu qaba. Maal jetti? Qarshii 10 qabaa 10 taphannu. Maal jechuu qarshii 10 jechuun? Ani yoom dubbii siifite? Ati gaafii jalqabdaa? Na dhagaye dubbii guutuu hayyee dubbadhu. Akkana kunoo. Yoo ati daqiiqaa 5 fiilmii zoombii ilaalte. An qarshii 10 sii kenna. An fiilmii zoombii ilaaluu hin danda'uutiin sodaadhaa geemii jijjiira. Geemiin hin jijjiiramu daqiiqaa 5 bicha. Chaansii kan kee yaali. Daqiiqaa 5 jechuun ammoo waan guddaa miti. Hin sodaadha. Garuu qarshii 10 naa kennitaa? Laaltu malee an akkamitti sii kenna? Yoo laalee irraa ba'e naa kennitaa? Eehee sii kenna malee? Hayyee. Daqiiqaan amma 31. Hin jalqabaam. Hayyee jalqaba. Garuu sodaadhaan. Hima haa ta'u qarshii 10 san fudhachuun narra jira. Siin dhiisu anillee akkana qarshii 10 san. Sigaaraa aarsee dhufa alaatti daqiiqaa takka keessatti akka waan biraa laal waan biraa laaltee jennaan mo'atamtu. Hayyee. Wayita baatu balbala cufi. Hayyee hin cufi. Har'a na gargaaruu qabda. Akkasin gargar achi gargar. Eessa keetti qarshii? Dafii dubbadhu. Laptooppii jala. Laptooppii jala. Ganama as akkasin gargalle. Boodallee si ilaala. Akkasuma ciisuu qabda. Akkan gargalle. Gargalleen. Akka asin gargalle.
galatoom waan na fayyaddeef. Kaate? Nagahumaan kaate? Kalee galgala waattuu manaan aarii waytan mana seenuu atillee raftee jirta. Anallee kalee galgala waattuu na sodaachise. Sillee waattu sodaachise? Ehee alan na sodaachise malee ana qarshii mara narraa fudhate. Qarshii? Ehee qarshii 100 narraa fudhate. Ana qarshii 20 narraa fudhate. Lammata fiilmii zoombii ilaalu an. Okay, ati waan fiilmii zoombii ilaalte foonni sun nutti dhufe jechuu? Ehee tiree? Dhugaa jette namichoon tokko fiilmii zoombii ilaalee zoombiin itti dhufte dhiisi yoo sitti hafee wayya. Akkam gooteen? Dhiisi waan ati obboleessa kiyya taateef waan akkana sitti hin himu. Haga namuu baddu jechuu? Dhiisi sitti hin himu. Waan feete nama haa gootu hin sodaadhu. Daa'ima aseeta kana sodaachistuuf akkasii? Ehee akkas. Hin sodaattu? Hin sodaadhu. Booda yoo haa taate an keessa hin jiru. Daa'ima sodaachis. Maali waan akkana? Namni sodaa keessa waa ta'uu hin danda'a. Hin sodaadhu hin jenne. Kakalee galgala dhufee na sodaachise si. Qarshii na jalaa fudhatan jette sanuu qarshii 100. Qarshii 20 na jalaa fudhattee nagaan sirraan argatanii akkam godhare. Ati yeroo hundaa yoo waa barbaaddu karaa babbadaa filatte. Hojii gaarii hojii badaa wanni jedhamu hin jiru. Hojiin hojiidha. Hayya si biratti akkas. Hey. Waan tokko sitti himuu barbaada. Maali? Dhiifama. Ati bara obboleessa kiyya. Ati yoomirraa Ingiliffaa dubbisuu jalqabde? Dubbisaa hin jiru barachaatii jira. Ingiliffaa maaliif baratta? Afaan biyya kanaa Ingiliffaa miti. Sababa Ingiliffaa baradhu sababa mucattii takkaati. Mucattiin biyya kanaa miti Ameerikaadhaa dhufte. Bakka dalagaatti wal barannee kalee isiin afaanin natti haasofti harkaan itti haasa'a. Akkasillee ta'e garuu bilbila isii irraa fudhadha. Yaa meen an Ingiliffaan beeka eega bilbila irraa fudhatte bilbilaanin haasa'uu ni qabda. Anuu saniif barachuuf cinqamaa jira. Wanta akka hin cinqamin an obboleessi kan keessii jiraami anuu si barsiisa. Galatoon Marwaan ati bara wayita rakkoon ooliin jirta. Obboleessa jechuun akka kan keetii kana. Laal jecha takkaaf qarshii 5 bicha sirraa fudhadhaan. Qarshii? Ehee qarshii? Ati wanni kan kee hundaa maallaqa malee hin ta'u? Yeroo ammaa kana eenyutu tola waan tokko sitti him. Mana barumsa mootummaa bichaatti tola baratta. Hin beekasaan. Qarshii 5 tana waan siin jedheef waan ati obboleessa kiyya taateef silaa nama biraa ta'eeti sanii ol sirraa fudhata. Sirraa waanuma takkaa hin argatanii? Hoodha. Qarshii 5 jechuun jecha takka bichaa. Kam jechuun maal jechuu? Koot. An qarshii hin qabu mee hima haa ta'u? Jecha takkittii tana bichaa? Goo jechuun maal jechuu? Hoodha. Deem. Hayyee kam koot? Goo deem. Kam koot? Goo deem. Kam koot? Goo deem. Kam koot? Go deem. Kam koot go deem. Kam koot go deem. Qarshiin dhumatte anin deem. Hayyee kadhumaa kana natti himii deem. Aygoo jechuun maal jechuu? Hoo
eewwa hin deema marwaan osoo natti hin deemtaa aygoo jechuun maal jechuu hin deema qarshii shaneen akkanaan fudhattee deemtaan natti himii deem aygoo jechuun maal jechuu hin deema natti himii deem aygoo jechuun maal jechuu hin deemaa laala obboleesson namni mana kana keessa si dhoogen jiru natti himii deem aygoo jechuun maal jechuu hin deemaa marwaan natti himii deem aygoo jechuun maal jechuu marwaan qarshii shaneenti waan takka naan gootu fudhadhu garuu osoo natti himimmaa deemta aygoo jechuun maal jechuu qarshii shaneenti yoo waan takka naan gootu fudhadhu. Hello. 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 Kamal. Ana Kamal. Hello. I don't understand. Rakkoo akkamii keessa seen? Kam. Where should I come? Maal haa jedhuun? Yaada. Go. Where I go? Sila harkumaa sitti haasa'ee na wayya. Bor bakka dalagaatti kootu achitti haasofna. Hello. I don't understand. Waan sin jedhe bor kam. Bor kam. What? Bor kam. I don't understand. Haga amma waan sin jedhu sin galle. What? Mee na dhageeffadhu mee seeraan. Ati bor bakka dalagaa kam. Ana si bakka dalagaa goo. Sii galee. Are you crazy? Maal jedhaan ammoo. Rakkoo akkamiiti. Idiots. Amma sii galee jira natti fakkaata. Idiot. Don't call me again. Dhugaa jette. Galatoom bilbila cuftee. Rakkoo hagana gahu. Takkaa hin argine rakkoo hagana gahu. Isiin afaan Oromoon beektu ani Ingiliffaan beeku. Garuu na jaalatti. Ija siirra beekaa na jaalatti. Dhugaan na jaalatti. Onnee irraa na jaalatti. Bor bakka dalagaatti itti dhaqee waan maraa itti hima. Ingiliffaa barachuun amma nan barbaachisu. Ingiliffaa qarshii shaneenti fudhatee deemi. Hin barbaadu amma asiin achi Ingiliffaallee hin baraadhu. Ingiliffaan baraadhu. Garuu isii waan gaarii naan jette moo waan badaa naan jette? Yoo isii waan gaarii naan jettu shaamaan kun akkanuma boba. Yoo isii waan badaa naan jettu shaamaan kun hunduun dhaama. Garuu isii waan gaarii naan jette moo waan badaa naan jette? Yoo isii waan gaarii naan jettu shaamaan kun hunduu akkanuma boba. Yoo garuu isii waan badaa naan jettu shaamaan kun hunduun dhaama. Waan gaarii naan jette. Waan gaarii naan jette.
Waan badaa naan jette? Waan badaa naan jette. Amma irraan achi karaa isin baateyyuu hin bahu. Shaamaan dhugaa dubbata. Eessa haa fuudhu? Eenyurra haa fuudhu? Takalee galgalaallee kaluma galgala fixe. Saantimii tana bichaattuu kiishatti naafe. Eenyurraa maallaqa argadha? Yaadadhe. Garuu inni osoo maallaqa qabuu namarratti hirkatee jiraata. Mee itti bilbilee chaansii kiyya laala. Yaa. Kuma akkaataa jiruu ka beeku suma. Galatoomi. Ati barbaanga akkaataa ati nama falattu san barka hin jirre. Ani amma hojii dhiiseetiin jira. Nama falaxeetiin jiraadha. Muudii kan kee akka haarawaa gootee natti himta. An duraan irraa si beekaa baadha. Dhugaa jette biroo. Laalamma waan tokko sitti hima. Maallaqa xixiqqoo namarraa hin fuudhin. Maallaqa guddoo namarraa fuudhu. Nami biiroo keessa dalaguu guddina argata. Ati akkamitti guddina hin argan? Ay marwaa turee jiraa bara haga qarshii xixiqqoo namarraa fuudhuu dhiise. Akkana malee samoona kana muudiin kan keenatti tolee jira. Himee ta'ee nuraan irraa yoo akkasi. Nami akka kiyyaa si yaadu hin jiru. Ani obboleessa kan kee caalaa si yaada. Dhugaa jettee anilleen akka obboleessa kiyyattiin si laala. Har'a obboleessi kan kee kun gargaarsa xiqqoo sirraa barbaada. Gargaarsa akkamii? Waan guddaa miti. Way maallaqa ta'e? Dafee sii galaa barsii. Saantimii takkan qabu rabbiin natti hin beeku. Callisiitii bilbila cuuf yookiin haadhaaf obboleettii tantee wal fakkeessa. Anuun dagadhe ka si gaafadhu. Si gaafachuurra nama makiinaa dhiibee wayya. Gammachuu qaba fakkaata har'a waan konkolaataan galeef mee isa haa gaafadhu. Mee isarraa akka argadhu laala.
baga nagahaan gaalte. Yoo dalagan akka keetitti haa dalaganiiti. Nami hunduu sirraa barachuu qaba. Obboleessoo an siin boonee jira. Bu'aa dalagaa kiyya argiteemi namichoon an bira dalagu har'a makiinadhaan na fide. Makiinadhaanii? Ehe makiinadhaan na fide. Makiinaa? Ehe as biratti na buuse. As biratti na buuse? Ehe as biratti na buuse. Namichi ati bira dalaytu haalaan si kabaja jechuudha. Si kabaja bichaa haalaan na jaalata malee. Nuun gara nama 10ti. Nu hunduu ala dalaynaa qorra keessa boosiin keenya har'a ganama kana dhufee kamaal naan jedhe. Ani rifadhe. Maaliif rifadhe beeytaa? Yeroo awwalaatiif boosiin keenya na yaame. Garuu dhugaa sitti himaa keessi kiyya baay'ee gammade. Achii booda anillee itti dhaqe. Kamaal naan jedhe hee gooftaa jedheen. Har'arraan achi ati ambatana waliin ala balfa kana nartu naan jedhe. Mana kiyya qulqulleessitaa. Kabajaa hagana gahe. Gammachuu yeroo sanii akkam jedhee sitti himaan. Kun waan itti gammadanii waan salphinnaati. Dhiisa akka tokkollee jettee natti nimini. Kabajaa fi guddinna hagana gahu namni tokkollee namaan kennu. Kasii kennan kana har'a. Anillee kanaaf sin jedha yeroo hundaa dalagaa akka kiyyaa ka kabajaa qabu kana dalagi. Dhugaa jette atiin. Ati waan naan jette hundaa waan naa yaadduuf naan jette waan kana hundaa ammarraan achi yoo ka maallaqa barbaaddu yoo kabajaa barbaaddu dalagaa dalagi. Hin dalaga malee garuu har'a gargaarsa xiqqoota akkasirraa barbaada. Gargaarsa akkamii? Gargaarsi ati na gargaartu anaaf waan guddaadha garuu siif waan xiqqaa. Rakkoon qabu natti maallaqa xiqqoo sirraa barbaada. Hin beeka akka ati naa kennitu. Waan takka hin qabu Marwaan maallaqa sii kennu takka hin qabu. Ka dhugaa jettaa? Ehe Marwaan. Wanni anaaf guddoo maallaqa. Wanni anaaf xiqqoo gorsa. Gorsa sii kennuu hin danda'a. Maallaqa hin qabu? Qarshii 50 hin qabdu. Silaa maallaqa qabaadhe guyyaa har'aa qophii qopheessaan. Maal har'a guyyaa guddinna argattee miti gammachuu sanii waa xiqqoo natti gad hin dhiistu. Hin qabu. Hin qabu. Waan takka hin qabu. Ka dhugaa jettaa? Waan takka hin qabu. Maallaqa ji'a lamaatu hin fudhanne aan. Haga reeftanarraa waan ati naasofte hundaa kasi dhagayoo. Jechuun dubbii kan kee jibbisiisaa kan eenyu si dhagaa? Aniyyuu waan maallaqa naa kennitu si dhagaye. Ati dubbii akkanaa kanaan jaalattu yoo waan hattummaa ta'e malee dubbii tantee dalagaa kan kee jibbisiisa. Kana guddinna jettee haasofta? Ganda eenyu faa qulqulleessitee dhufe. Kabajaadhaan dalagee kabajaadhaan nyaadha. Nama kamiyyuu dura harka kiyyan qabaddo'an. Dubbii guguddaa haasa'uu jalqabde. Nami dalagaa qabu waan guguddoo haasa'a. Si akka telefoonaatti sitti hingittuu si barbaachisa. Har'a neetworkiin kan kee sirrii miti. Oduu kan keenarraa dhaabi. Garuu dhugaa jette. Neetworkiin kiyya har'a sirrii miti.
Qulfii maaltu buqqise? Si kadhaadhaan maallaqa sirraan argatan. Akka itti sirraa fuudhu anattuu beeka. Surree kiyya, surree kiyya. Marwaan dalagaa kan kee. Marwaan. Qarshii 50 tiyya keessaa fudhate. Qarshii 50 tiyya. Marwaan ati obboleessa moo diina? Marwaan har'aati nagaa galtee siree tantee tana gubbaa nagaan hin bultu. Siree tantee tana olii gadi balleessa. Alloo lan barbaadu isa waliin qarshii 50 tiyya bicha naa kennu. Alloo lumayyuun barbaadu isa waliin qarshii 50 bicha irraa barbaada. Qarshii 50 tiyya. Qarshii 50 tiyya malee wanta akka irraa barbaadu.
Maali jedhetti babbaasana nyaachuu barbaadde? Fuulli si jalaa lafa bu'e. Maal har'a mataadhaan taa'aa jirta? Waan si jalaa badittuu jira? Na jalaa fuutee qarshii 50 xiyye si jalaa waan badittuu jira na jetta? Obboleessa hundi gongorte. Waytaan gadi ba'u san nan argine watatti shawaarii seenuuf taatu san. Wayita san gadi baatee furaa mana shawaarii fudhatte. Furaa mana shawaarii maal naa godha furaa manaa hin qaba. Hin beeka furaa manaa hin qabdaa. Hin beeytami an furaa manaa bichaa qaba. Maal dubbii olii gadi oofta? Maal dubbii olii gadi oofta? Awwaan furaa manaa hin haasofne. Har'a hin dhuyde natti fakkaate. An waan furaa mana shawaarii sitti haasa'aa jira. Okke ati waan furaa mana shawaarii haasofta. Ana maaliif natti haasofta ree? Akkamin haasofne? Har'a atillee hin machoofte? Waan an si gaafadhu dhiistee waan machii natti haasofta ka dhugusii ka machaa'usii. Dhugaa jette. Qarshii 50 naa kenna. Ati obboleessa kiyyaa miti. Qarshii 50 miti 100 asii liqeessa silaa qabaadhe. Eenyutu liqaa si gaafate? Ati noo amma maal naan jechaa jirta? An qarshii tiyya si gaafachaa jira. Ati har'a sirrii hin jirtu natti fakkaate. Ka sirrii hin jirre si. Suuta dubbadhu. Ollaan keenya martuu rafee jira amma. Atillee bor dalagaa deemtaa miti. Rafi. Amma baqa qarshii dhiisee jira furaa mana shawaarii bichaa deebis. Amma maal itti godhaa fudhadhu? An amma siin wal mormuu hin danda'u maaliif akka fudhatte ati nuun beeyta. Kabajaan qabdu ati furaa mana fincaanii fudhatte wayita namaan jettu. Hayyee yoo ati hin fudhatirree eenyutu fudhata? Yoon achuma keessatti bu'ee hin argine ati. Gowwaa nama seetaati. Ati achi keessa soyxee? Maaliif soqa hin beeka akka ati fudhatte? Gahaan bulammaa hin rafaati. Yoon achi keessatti bu'e furaan. Yoo furaan achi keessa bu'u qarshii eenyutu seenee fudhatare. Furaa mana isa malee nama biraa kan qabu hin jiru. Yoo furaan ka achi keessa bu'ee jiru anumatti qarshii bakka biraatti gati jechuu. Garuu yoo furaan achi keessa kan hin jiraanne isumattuu fuudhe jechuu. Mee ka'ee ilaala. Oh! Hattu! Awwaala yuun beek akka ati kana hundaa goote. Garuu yoom itti deebiseen? Obboleessa akkamiiti?
obboleessa akkamiinaa kennite yaa rabbii kiyya. Ka manaa hinata ka alaa hinata akkamumatti waliin jiraadhaan sababa isaa akka gara alaa gabbahuun dhabe'an amma tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu qaba'an. Amma tarkaanfii cimaa irratti fudhadhaan. Qarshii namaa kennee isa tumsiisan. Yaa rabbii kiyya anka kana dalaguuf hamtuu isa irratti yaadattii miti. Isa illee jibbeellee miti. Akkuma inni sirraa'uuf. Dhiifama yaa rabbii kiyya. Har'a isa tumsiisuu qabaa. Marwaan. Har'a fiilmii hindi ilaalte? Balbala akkan cabsine bichaa. Ka balbalaa suuta ati dalagaa dalaydu kana hin dhiista moo hin dhiistu? Obboleessu ati har'a maal taate? Qabbanaahi malee har'a guyyaa itti qabbanaahu miti. Hayyee ire. Awwaansi gaafadhu deebii maanaan deebis? Har'a ati akka biraa godhattaa maal? Gaafii maalii na gaafatte ati? Dalagaa dalaydu kana hin dhiista moo hin dhiistu? Obboleessu awwaan takka dalagaan jiru kootii kiyya soqachaa jira. Ka ati kootii soqattuu naasofne an. An dalagaa kam qabaa waan dalagaa kamii haasof? Yoo ifa baasanii sitti himan malee hin beeytu ati. Hattummaa kana hin dhiista moo hin dhiistu? Obboleessu an har'a si waliin haasa'uu hin danda'u. An sababa kan kee olii gadi deemuu dadhabe. Nami karaarra na arge hunda kun mobaayilii na jalaa fuute na deebisnaan jedha. Kun qarshii na jalaa fuute na deebisnaan jedha. Gariin lolaaf nattu taala. Dhiifama obboleessu waan akkasii godhuu hin danda'u. Wal fakkaannati. Anuu saniif rakkadhee miti waan wal fakkaannuuf. Ati namma kana natti miti. Hattummaan dhiista moo hin dhiistu? Dhugaa yoo sitti hime barbaadda moo kijiba yoo sitti hime barbaadda? Dhugaa barbaada. Dhugaan kanaati an hattummaan dhiisu. Oh! Argadhee jira jaakettii kiyya. Ka peestaalii ol barariisu bifa isaatiin qilleensattuu balaliisa. Akka itti sisirreessu anattuu beeka. Marwaan qarshii miti akkan saantimii takka baasuun jaalanneen beeytaati. Garuu har'a siif jecha garaa kiyya hidhadhe qarshii kana namaa kennee si tumsiisa. Hagana takka si tumsiisati akka atin yoomuu dalagaa hamtu ijaan hin laalle si godha. Waadaa kiyya kun. Waadaa kiyyaa. Pronto? Tutto bene? Allora, ascolta, per adesso non si fa business, si cambiano come prima, ok? Ciao. Fitiif! Frate, mo ha detto dopo gli anni dopo ti chiamo, adesso non te...
jalaa bahe xiqqoomaaf jalaa bahe sila na qabee naa fixe anuu hoo nama akkamiiti nama akkamii bira dhaqe ka afaan isaa hin beeyne afaan inni haasa'u hin beeku an marwaan har'a hiree kan keetti xuruudha namichi waan an jedhuun galuufii dide hireen kiyyalleen xuruudhaadha anillee saniif jalaa bahe har'a silaa hireen kiyya xuruun ta'ini achitti naafi ta'in saniif jalaa bahe anilleen garuu anillee sin dhiisu akkanatti haga si tumsiisu sin dhiisu marwaan anilleen akkanatti hin mo'atamu akka salphaatti akkanatti hin mo'atamu
Maal hojii hin dhiiste? Maaliif dhiisa? Har'a maaliif haftere? Har'a boqonnaa qaba. Boqonnaa maalii? Har'a haada seetee haftee hojii irraati. Har'a bar wiixata. Hin beeka wiixata. Har'aan boqonnaa qaba. Akkasii. Har'a gabbahuu fiire. Hiriyaa kiyya tokko ka hojii wajjin hojjennu bira dhaqee waa irraa fudhadha. Maal har'a akkamitti gadi bahuuf? Akkanatti gadi bahuuf. Qoosuu mara jalqabdee qoosa kan kee jibbisiisaa kan wayita kaan sababa kan kee ala bahuu dadhabeedhaan hin jenne. Kun qarshii na jalaa fuute fidinaan jedhaa. Kun moobaayilii na jalaa fuute fidinaan jedhaa. Yoo har'a gadi baate namni si qabu hin jiru jechuudha. Akka ati na rakkifteen silaa gadi bahuu miti. Tarkaanfii takkan tarkaanfadhu mana kanaa gadi. Garuu maal godhare? Waan namatti kenne fudhachuun narra jira. Lakki gadi hin bahini namattu eegar ananasisee karaa irratti si qaba. Amma waan fedhe haa ta'uutii gadi bahuu qaba. Waaw! Obboleessi kiyya jayna ta'e? Jayna jechuun kadhakaa darbatanii fuudhee namaan darbatuu miti. Jayna jechuun kadhakaa darbatanii fuudhee manaan ijaaru. Hayyee deemi dhakaa manaan ijaar. Anillee gadi bahee riskii kiyya laaluun narra jira. Maal ta'eeti? Where's my buck?
Ani sababa isaa gadi ba'uu hin danda'u. Yaa Rabbi maali balleessaan kiyya? An bakka deemu hundatti nami boksii natti roobsa. Kahatu Marwaani yaa Rabbi maali balleessaan kiyya? Balleessaan kiyya waan obboleessa isaa ta'eefi. Moo waan anaaf inni wal fakkaannuuf? Yaa Rabbi yookaan isa qajeelchi. Yookiin ana biraa oof yookiin isa na biraa oof. Maal sababa isaa maallaqallee mana kaa'achuu hin danda'u. Moobaayilillee mana kaa'achuu moobaayil yoo na bakka mucaan itti natti uume sanatti yoo na achitti buute. Yoo amma asitti bilbilaan kaasoo Marwaan galee jennaan na jeeqa. Yaa gubbaarra bahee haasa'uun narra jira. Hello, een dhaga'ama. Dikko jedhee isinii deebisa qo'ame. Qo'aa dikko jedhee isinii deebisa. Hayyee. Garuu ammallee akkamitti manaa gabbaa? Uffata jijjiiradhee bahuun narra jira. Har'a maaliif akkanatti fiiga? Qananiisaa ta'uu barbaade? Qananiisaan badheerra fiiga. Inni maaliif mana keessa akkanatti fiiga? Waattu jira jechuu. Dhaqee ilaaluun narra jira. Eessa seeneen? Waadaa isinii galuu bichaa osoo hin ta'inaan waadaa ofii gale kun dirqamallee hin beektan kana. Gargaarsa hagaan isin gargaaru haga lubbuun jiru gargaarsi kiyyaan dhaabatu. Kun waadaa kiyya osoo hin ta'in dirqama narra jiru bahaa jira. Homaata akka hin rakkatina. Ofii kiyyaa beela bulus maallaqa haga qabu isinii ergaa. Maallaqi an argadhu waan guddaa miti. Garuu halkan tokko uummata san beelan baasti. Kun dirqama. Dirqama kiyya bichaa osoo hin ta'in dirqama uummata keenya hundaati. Hayyee isinillee galatooma. Booda isinii bilbila. Ati maallaqa kan keetiin eenyufaa gargaarta? An qarshiitiin warra kiyyaa fi namootii rakkataa gargaara. Namootii rakkataa ka lafa jaraarraa buqqa'an, ka waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhaban. Dirree qullaa ka bineensu beelaaf dheebuu dadhabee irraa baqatee raggatan. Namootii akkasiisan gargaaruu qaba. Ana bicha osoo hin ta'in, si osoo hin ta'in, namootii keenya sabi keenya namni hunduu gargaaruu qaba. Ati nama beekaa obboleessa kiyya. Beekaa jechuun ka warra ofiitii fi biyya ofiitiif jiraatu. Har'arraan achi anillee dalagaa dalagee uummata rakkataa sanniileen gargaara. Garuu dalagaa eessa argata? Biyya hambaatti dalagaa argachuun baay'ee rakkisaadha. Bakka an dalagu yoo ka dalaguu barbaaddu hin jira. Bakka ati dalagdu si waliin dalagu obboleessa kiyya. Si waliin dalagu. Garuu araada kan kee kana hoo? Araada duraan qabu san hunda amma dhiisee jira. Araadaan qabu araada tokko bichaa.
Araadi sun araada uummata rakkataa san gargaaru